Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii Faanaa sagantaa afaan Oromoo qophii aartii keenyaatiin egaa kunoo guyyaa har'aa akkuma kanaan dura waan isin bohaarsu isin bashannansiisu akkasumas illee barnoota irraa argachuu dandeessan jennee qabanneetiin isin dhiyaanne irra jechuudha. Egaa haga xumuraatti akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Keessummoonni keenyis kunoo nu cinatti argamu ibiddoodha akkasumas illee beekii yookaan immoo buruukii mee sirraati jalqabna ibiddoo. Okay. Akkam? Nagaadha. Jirta? Jira kana. Baga nagaan dhufte? Baga nagaan nu eegdanii. Tole mee akkami egaa darroo roobee jechuudhaan jalqabde. Roobee daarii kan baata. Darroo durallee ture sirba biraa qaban ture. Garuu baay'inaan kan beekame uummata keessatti darroodha malee achi duras kan biraas qaban ture. Haa ta'u garuu darroon baay'ee uummata keessa seeneera. Tole buruukoo. Sirboota afaan Oromoo direct gochuudhaan akkasumas immoo dhaabbata promotion aartii boraatiitiin hojiiwwan dhimma turizimii aadaa fi seenaan wal qabatanii kan hojjechaa jiru. Isaan keessaa inni tokko dhaabbanni keenya kan xiyyeeffatee irratti hojjetu aartii uummata Oromooti jechuudha. Isaan keessaa immoo kilippiin afaan Oromoo isa ijooti jechuudha. Isarratti xiyyeeffachaa hojjechaa jira jechuudha. Gama directingiinis gama productioniitiinis akka dhaabbataatti isarratti hojjechaa jirra. Ibiddoon akkamittiin sirba jalqabuu dandeesse mee waa'ee masaa muraasa isaa nu kaasame? Almost amma gara waggaa afurii na ta'a erga gara artiitti seenee jechuudha. Yaa'u fedhiin uumamaa yookaan kennaan hin jiraata. Achi booda tattaaffiidhuma gaafata artiin uumamaa waan si kennamu malee wanta guyyaa keessa argattu miti. Wanti uumamaan si keessa jiru sun ammoo sin dhiisu beekta. Baaleetti dhaladhee guddadhee achi gara Finfinneen dhufee artistoota na dura turan walii wal arguu eegalee Galaanaa Gaaromsaatii wal bareedoo jalqabateef isaatu istiidiyoo na qabatee deeme. Achumaan oolmaanis artistoota waliin ta'uu eegalee haaluma kanaan barreessuus meeloodiis hojjechuu na yaalaa sumaa jedhu gara artiitti seenee jechuudha. Achiin booda almost amma waggaa sadii almost gara dhuma waggaa afur ga'uu fi sirba qeenxee koo duraan gadhiise sirba raappiyooti. Akkam jedha ture mee? Hip hop Oromiffaa jedha. Sammaa lelee naannoo rakkoo waliin beeknusa isa jedhu tokko ture. Isa hojjedhe yeroo duraati. Achiin booda itti seenee jechuudha artiitti. Marraafuu Alii Shaggooyyeedhaaf qamarra. Shubuxee facaalu gaaffii rarsaa umarra. Hipaappii barbaanna kuttuu feesii wal barra. Mee haala kennarraa si himuudhaaf jecha safuudhaan guddanne duudhaadhaas eeggachaa cooma adii muraa daadhiidhaan dhungachaa bareeda hammannee bareeda dhungachaa. Buruuk faana akkamiin wal agartan? Buruuk faana achi booda yaa oolmaanis naannoo tokko innis directingii hojjetaa fiilmii maal kana oolmaan isaas artistootuma wajjini. Achumarratti wal barree baay'ee nama gaariidha. Yeroo sanitti baay'ee na gargaaraa ture hanga ammaattis karaa directingiitiin darroos isa amma dhuma hojjenne kanas isuma wajjin hojjenne. Indoom dhaabbata biraati arti promotion produce kan godhe kan amma dhuma kana jechuudha. Kan walashee kana. Isaan turre galbal almost waggaa 3-4 ta'u. Waggaa 3 kas ta'e. Buleeyyan jechuudha. Buleessa koo jechuun nan danda'ama. Gara keetti deebinaati haala kamiitiin akkamitti amma namni tokko gaa jalqabbiin dhabu jechuudha. Fedhiin akkuma jirutti ta'eetiin haala kamiitiin akka jalqabde daarektii kana hojiin isaa sogaa akkamidha maal fakkaata kan jedhu simee nuti mee. Egaa ogummaa aartii kanatti tiyaatiraanaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa xumure bara 2007 xumure. Sana booda gaa kallattiidhaan erga baheen booda hanqinaalee dhimma aartii fi aadaa irratti mul'atan kana amma danda'amaa ta'een bifa saayinsawaa ta'een deeggarneetoo akkamittiin sadarkaa tokko ol butuu dandeenya isa jedhuun kaayyoo godhachuudhaan dhaabbata promooshinii aartii boraati jedhamu hundeessine jechuudha. Sana booda san keessatti kaayyoowwan gurguddaa dhimmoota sadii irratti kaayyeeffanneeti hojii keenya kan eegalle jechuudha. Inni tokkoffaan aadaadha. Lammaffaan turizimii ilaallata. Sadaffaan immoo aartiidha jechuudha. Dameewwan san keessaa aartiin keessumattuu immoo kilippiin afaan Oromoo bifa sadarkaa isaa eeggateen bifa saayinsii aartii of keessaa hammateen hojjetamuun isaa sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa addunyaatti muuziqaan dhiibbaan inni qabu beekama.
Muuziqaa keessatti aadaan afaan seenaan uummata tokko saniin madaalama jechuudha. Kanaaf gama kilipiitiin hanqinaalee jiran san gochuudhaaf akka dhaabbataattis akka nama dhuunfaattis quuqama san qabnaa ture jechuudha. San keessatti immoo ijoolleen dandeettii guddaa qaban hedduutu jiru jechuudha. Isaan keessaa iddoon isa tokko. Kanaaf ogummaan kun guddoo jennee wanni immoo bareedee hundi keenya uteenyee sirriitti ilaaluu dandeenyu eenyummaa keenya afaan keenya aadaa keenya ibsuu danda'u tokko akka hojjetamu hoo barbaachise wal cinaa dhaabbachuun wal deeggaruun aarsaa kaffaluun dirqama ta'e jechuudha. Kanan goonu taanaan jijjiiramni barbaannus dhufuu hin danda'u. Kanaaf ogeessota ciccimoo dandeettii addaa qaban kan hamma danda'amaa ta'een ogummaadhaan gama faayinaansiitiinis deeggaruudhaan kalaqni aartii kun akka hojjetamu jechuudha. Kanaaf ibiddoo qofa osoo hin taane hojiiwwan gara 40 ta'an hojjennee jirra hamma ammaatti akka dhaabbataattis akka dhuunfaattis hamma dandeenyu ogummaadhaanis faayinaansiidhaanis wal deeggaraatuma jechuudha. Kana irratti immoo dhaabbilee fedha qabanii ogummaa kana deeggaran wajjininis hojjechaa turre jechuudha. Erga salaannaanni kaasus dhaabbanni piroomooshinii aartii boraatii hojii kanaaf haala mijeessuu malee immoo dabalataan humna ta'anii kan cinaa dhaabbatanis jiru jechuudha. Kan akka OTC. Kanaaf akkaatuma kanaan keessa galee jijjiirama kilipii aartii gama kilipii afaan oromootiin jiru kanarratti hamma danda'amaa ta'een gumaachuuf yaallee jirra. Amma tokko ni milkaa'ee jirra jennee yaanna. Kanumaan jalqabbiin keenya jechuudha. Yee tole gara iddootti dhufna. Walashee inni amma dhiyoonni walashee dhamtire. Akkami walashee? Walashee jechuun maal jechuudha? Walashee jechuun maqaa gosaati. Achi keessatti maqaa gosa baay'ee dha'uuf yaaleera. Maqaa gosaa maqaa naannoo Baalee yookaan laggeen isa ta'uu gaarreen naannoo Baaleetti argaman hedduun tuttuquuf yaalee jira. Walasheenis Sheedama, Abbakara. Abbakara jechuun gosa artist Umar Suleemanii baay'ee. Isaan kunniin maqaa gosaati. Sirboota san keessatti maqaa gosaa kanneen dha'uu yaaleera. Sanumaaf mata duree sirbichaas walashee kan godhe gosuma naannoo san jiran promoota gochuuf irraa kan ka'edha. Achuma irratti hidda qaraaruu akkamidha? Hidda qaraaruu sagalee qabu. Akkam jettee jalqabna yeroo jalqabna? Hidda qaraaruu tishoola hidda qaraaruu bocheenan bochisin shoola waan nama raaruu. Waan nama raaruu. Dolji abbeegu lunshee damgama deedanii kootu luttu baati yaa shaggee sinna beekanii kullee sinna beekanii si yaadeena yaaddu yoo shaggeen tana baadhi yoo dhuftee mana laaltu. Hidda qaraaruu tishoola hidda qaraaruu bocheenan bochisin shoola waan nama raaruu. Hidda qaraaruu tishoola hidda qaraaruu bocheenan bochisin shoola waan nama raaruu. Gara keetti moroon dhufu jechuudha. Gara iddoo sanatti gaararraa gadi tutaala eeboo isaa qabate miti. Akkuma samiirraa gadi bu'ee fakkaata. Baay'ee illee bareeda jechuudha. Yeroo sana bakki baay'ee filattanis baay'ee bareedaadha. Bakka magariisaadha. Dhagaawwan garaagaraa jiru. Ro'oota hoolotas ni jiru ni qabda. Akkami eegdee guddatte moo? Kaya akkuma namni eegin jiretteeti maybe an beeku nama magaalaatti ani daa'imummaa kootitti baadiyyaan ture. Eegeen jira. Na dura deemee ture inni. Ani gargaara isaanii teessan hin beekun ture achitti dhaladhu malee naannoo Baaleetti dhaladhu malee. Na dura deemee waraabbii biraatiif naannoo lookeeshinii sanniin laalee ture inni. Zaan sirba kana gaafa hojjechuuf jennu achi deemnee hojjennu malee naan jedhee eessattu na fuudhee deemee waa'ee naannoo sanii inni osoo dubbatee na caala siifannee jedheeti yaadda. Tole gara keetti deebinaati. Naannoo sana nutti himta baay'ee bareedaadha. Fincaa'aan ni jira akkasumas illee huruufawwan tabba garaagaraa gaarreen akkami? Egaa akkuma erga silaasitti hime kaayyoon itti xiyyeeffannee hojjennu keessaa akka dhaabbata piroomooshinii aartii boraatiitti turizimiin isa tokko. Kana jechuun akka dhalootaattis akka sabaattis biyya kana osoo waan qabnu beekne waan dhabne hin qabnu.
hiyyummaan keessa jirru kun eessa akka dhufeewu hamma sii galuu dhabutti jechuudha. Wanni nuti qabnu keessattuu immoo ani dhaloonni kosuma sabbata garuu dhimma hojiitiif naan deddeemu wanta tokko nan arga jechuudha. Amma Baaleetti piroojeektii sadaffaa keenya isa dura hojiiwwan sadii hojjennee jira achitti jechuudha. Baaleen biyyantu qabne biyya sadarkaa biyyaattu biyya hangafaati dhimma turizimiitiin wal qabatee osoo jenne waan soofaa of keessaa qabu jechuudha. Kanaan alatti immoo kilippii keessatti iddoowwan akkanaa kana fayyadamuun hiikaa guddaa qaba. Tokkoffaa addunyaa kaan dhiisi sabumta Oromollee biyya isaa sirriitti akka beeku godha jechuudha. Nuti idduma dhalannee guddannetti waa hunda keenya fixanna malee carraa sosochoonee too biyya keenya baruu kana hin qabnu jechuudha. So kana keessatti immoo kilippiiwwan hojjetaman addunyaa guutuu waliin ga'u waan ta'eef sadarkaa Oromiyaattis ta'e sadarkaa biyyaatti sadarkaa Afrikaattis sadarkaa addunyaattis waan qabnu kana agirisiifachuun hiikaa guddaa qaba jechuudha. Tole gara keetti mooroon dhufuu jechuudha. Idduma sanatti bakkuma sana lagdi ni jira. Laga sana yeroo teessu jechuudha miila kee bishaan keessa keewwatta. Siguunaan immoo kan laate. Akkam seete baay'ee qorra bakki sun akkam afaan naasofna kana salphaame. Bishaanicha immoo no xiqqoo natti tolee jiru itti seenii gaafa naan jedhu wal mormaa ture hin seenuu naan jedhaa ture inni didaan ture ani daariin ta'a jenna gaafan tuqeechee godhu bishaanichi inu itti beetta itti seenee bootti fukaa'uudheera boottiitu keessa jira boottiitti duudeera natti toleera natti ragadee gaafa achi baanee makiinaan hanga bishaan biraan deemu lukaan xiqqoo deemuu nu barbaachise achi keessaa baanee gaafa lukaan deemuu eegalu bishaan qorraa deemti. Kunii gadi nama hojjechuu didachinachi. Guyyaa borumtaa sammuu waraabbii qabna. Bakka faafaatti san bakka fincaa'aa san jechuudha. Achinachi gaafa qorruu boottiin kana tilite nama deessaa deemi luka koo marsaa kana jechuudha. Achinachi galgala natti baramne ganama rafee siinii re'ee maal eegnu san kan mucaa fiigsisu san maal. Inni fiiginaan jedhaa ani lukti nama daa'e gaafa fiigu eetta akkana kanadha mul'ata miira seeraan fiiguu fi didee gaafa dhuun inni natti iyya ana akkamittaa fiigu wal mormaa turre beektaa inni natti iyya ani gaafa fiigu akkana Shubbisaa malee kaachaan fakkaatu innaa kaa'e. yeroo namicha ariitillee sirraatiin beeksisne yeroo namicha irraatii ari'atte san eegee dadhabeera amma ka'ee gungumuu feette gungumuun maal gungummiin kan nagaas jira kan badeessi jira namni amma fakkeenyaaf nama maa gochuu hin dandeenye tokko yookaan daa'ima keessaa ta'u yookaan maal keessaa ta'u gaafa loltuun waa gungumaa lixa yoo ol fuudhee dubbate waan duubaan itti dhufuun beekama tire gungumataa deemaa jechuudha wanta inni jedhu sana akka hin dhageenye. Inni ka'ee eegee dadhabeera amma ka'ee gungumuuf jechuun dubbachuufis hin ta'a cabsuuf wanta sun bakka haa ba'u nama sirraa dadhabeera dhoombir bitee goggobuuf jedha. Dhoombir yeroo jalqabaaf waaqoo guutuu fa'aa qotee bultoonni Baalee gaafa lolaa mootummaa Haile Sillaasee fa'aa walitti banan qawwee dhoombir jedhamuun kan lolaa turan. Ana seenaa isaaniis yaadachiisuuf kan inni dhoombir fayyadame eegee dadhabeera amma ka'ee gungumuuf nama sirraa dadhabeera dhoombir bitee goggobuuf jedha. Eegee dadhabeera amma ka'ee gungumuuf nama sirraa dadhabeera dhoombir bitee goggobuuf. gara burukutti moroo dabarroo jechuudha kan uffata baay'ee uffisteetta. Akkami iddoo sanatti qorraatiidha moo maali laata kan akkas goote? Egaa seenaan skriptii kilippii isaan keessattis fayyadamne tikseedha. Karaakteriin weellisaan kun hiriyoonni isaas tikseedha jechuudha. Tikseen baadiyyaa sanarratti jiru immoo haaluma akkaataan uffannaa isaaniitu environmentii isaa baay'ee qorraa waan ta'eef seeftii baay'isu jechuudha. Isuma babbareechine malee waan addaa tokkotti hin daballe garuu akkaataa itti uffatan akkaataa protected godhan san achi keessatti agarsiisuuf yaalle hamma danda'ama amma tokko nu milkaa'eera jennee yaanna
akkaataan uffanni sun itti qophaa'e isaan qorraaf ta'u akkaataan uffannaa isaaniitis boottii kaawwatanii ulee qabatanii bootaa kaawwatanii wannuma qaban sana amma danda'amaa ta'een immoo kalaqa wayiitti daballee ta'u akkaataa saniin akka uffatan goone so akkaataan uffannaa isaaniis reezinii qaba jechuudha baalee xiqqoo qilleensi isaa keessattuu nama asii deemuuf xiqqoo ulfaataadha garuu immoo naannoo saniitti namoonni jiran jajjaboodha umuriin isaaniillee dheeraadha akkuma umurii isaanii ejjennoon isaaniillee dheeraadha so baay'eedhuma iddoo nama hawwatudha jechuudha iddoon suni qilleensi isaas numa barta na bubbulte numa barta nuti paarkii keessa oolla waan ta'eef xiqqoo achitti immoo harka caalaa qilleensi isaa dhibbaa qaba ture jechuudha sanas dandamachuudhaaf gama tokkonis kan agarsiisuuf kan uffata isaa akkaataa isaaniin fayyadamne. Tole sitti sin qorannee jechuudha achitti beekta. Akkasuma ta'ee uffata baay'ee jalan kaawwadheera bijaamaa lama moo akkas walirraa hin dadhabne maal malee baay'ee qorra baradoo qabata beekta miti gaafa baradoo adii kana gaafa cabbii qabate cabbii qabata cabbii normaala kana jechuudha baay'ee qorra gaafa yeroo hunda qorra miti achitti indoo mooroo yeroo bonaa immoo irra caalaa qorra deema. Challenge hedduu keessa si galcha environment sun even if nuti hojii kana dura akkuma sitti hojii biraatiif deemne almost gara nama 3 lubbuudhaan dhabuuf geenyee turre jechuudha. Qorri saalli tokkos karaa dheeraas deemnee turre kilippii iddoo waraabbii sanaa ga'uudhaaf jechuudha gara kiiloomeetira 32 wayii deemnee turre jechuudha. Xiqqoo challenge qaba bu'aa bayii qaba tabbaa. Tabbaa qaba bu'aa bayii qaba. Garuu san keessatti gaa namni haala isaa baree of qopheessee itti deeme tanan mama rakkoon qabu garuu qorri nama magaalaadhaaf asii achitti deemu sanaaf osoo ittiin qophaa'een hoo deemte malee itti qophooftee deemte tanan baay'eedhuma waan miidhagaadha jechuudha. Tole sirbitee aannan kee muqubaa kee dhugdee miti. Moo dhugsaatti laattee. Akkam aannan kanuma re'ootaati moo kan horii dhalaatiin? Aannan akkam seetee aannan magaalaadha osoo hin qabatin deemne dagannee achi booda maal na godhe beektaanne aannan achi dagannee deemnee innaaneen dirqama aannan kun jiraachuu qabaa jedhe achiin booda ijoolleen turan naannoo sanitti ijoolleen re'oota eegan re'ee tokko qabanii fidanii ilmuu eegalan re'een naannoo sanii wanta isaan nyaatan haa ta'uu hin beekanii aannan akka normaala kanaa miti aannan furdaa tokko silga fakkaata. Bakka na argite silga fakkaata gaafa afaan keessaa na ba'aseete akka tokko jajjadha akka tokko jedha ululna jedha inni nama dhugi sirriitti dhugi naan jedha taa'ee beekta baay'ee aannan san bagana yaadachiisa. Toonu fiddee dhuftee na re'een naannoo sana immoo baay'ee babbareedu argite yoo ta'e gishee qabu yaa waaqnis waa beekamiti re'ee naannoo qorrutti gisheetti uffisee baadhee taa'ee jaalladhee re'ee sannaa kennu danda'an baay'ee bareeddi re'een. Akkam ergasii fayyade kaa dhukkubee fi? Nan dhukkubne garuu hanga galgala hanga gallee irbaata nyaannutti afaan koo akka tokko na jajjachaa ture aannan icha saniin jechuudha. Aannan normaala kana miti baay'isee dawaa ta'uu hundi dunni sun. Isatti caalayya. Koroona makanaaf osoo yaalanii achi ilmanii fidanii jira. Darroorobee daarii kan baata akkamiin homaan jedhu? Darroorobeen akkam seete darroorobeen duras sirbameera baay'ee. Namoota naannoo sanii ijoollee naannoo sanii gaafan gaafadhu Willisaa Ayyalaan Nugusee beektoota hin beeku isatu taphatee ture duraan jechuudha. Oollee ture ani remixii kan godhe ishii darroorobeettu tanaa fi ishii caafireessanii. Ijoollee naannoo sanii gaafa gaafadhu sirbichi kan aadaa naannoo saniiti jedhan salaalee kana jechuudha. Mataa isii sana irraa fudhadhee gidduutti sirba hipaappii galchee moodarni goonee haala saniin hojjenne baay'ee gaarii ture jaallatamee ture. Akkamii sagalee yaadachiisi kana. Darrooroo beedaari abe beedaari abe hebe
برشوكو في دارين كجيلة النمشي كورتنا لرورو في داري كمبان هاتا داري كمبان هاتن برشونشي تو داري فكا هاتا النمشي كورتنا لرورو في داري يبي داري يبي برشوكو في داري كجيلة النمشي كورتنا إني أخاف قبتي فرسوساس قبتي فرسو تاسادان do audit ni sirbu ni akka bakkichi akkamitti filachuu dandeessan iyyuu yeroo sana yeroo audit dhaanidha moo yerichi sanumaa fittanii qopheessan laata egaa waan tokko na hojjetu sirbichi kallattii si qabsiisa sirbisaa maal jedha of keessaa maal qaba maal yaadesi jedhu san yaaddeechuudha amma sirba inni fidee dhufe kana keessatti sirba hip hop aadaa wajjin makee fidee dhufe amma hoo kana si fidu akkamittiin eenyummaa ofii keessatti agarsiisaa osoo nurraan fagaatiin waan alaa dhufu sanis akkasiif ta'u sanitti itti fayyadamuu dandeessa isa jedhu saniin agarsiisuu qabda jechuudha tokko tokko ani amma harka caalaa wanna eenyummaa isaarraa fagaate baay'eetti naman so kan jiraattus kan nyaattus kan dhugdus environmentuma kana biyyuma kana keessa hoo ta'e wanni alaa dhufu sunis fakkaachuu qaba kanammoo oromoon aadaa isaa keessatti dagaagfachaa ture jechuudha san jechuun maal jechuudha adaptation jedhu amma fakkeenyaaf nama naaboo jedhanii fudhatanii maqaatti moggaasanii lafatti kennanii maqaa jijjiiranii of godhu jechuudha akka of ta'u akka hawaasa san keessatti adda hin taane isa taasisu jechuudha oromoo ta'a hin oromoomsu kanaaf hojiiwwan aartiitis hamma danda'amaa ta'e wanna alaafinnu sana oromoomsuu of fakkeessuu qabda jechuudha amma san keessatti biitii isaatiin alatti wanti gara alaatti si fudhatee deemu hin jiru yeedaluu isaa ta'e malee jechuudha kanaaf san keessatti akka namni waan kun narraa baay'ee fagaataadha jedhee akka yaannes wanna alaa sanis akka dandamatuuf goota jechuudha akka san gochuuf immoo kallattiidhaan akka isa fakkaatu gochuu qabda jechuudha kanaaf sirbi darroo kun immoo yeroo jigiis yeroo hojiin hawaasummaa kun baay'atus yeroo cidhaa wantoota akkana irratti kan sirbamudha jechuudha kanaaf situationii san filannee taatee san filannee hawaasni kun yeroo akkamitti tapha kana taphataa isa jedhu san keessaa isuma taatee yeroo daboo midhaan haaman san filannee yeroo gingilchan yeroo dhaanfaa san environmentii san fayyadamne garbuunis jira waan baay'eetu jira taateewwan jiran keessaa san qofa filannee jechuudha san filannee akkatuma saniin hawaasuma naannoo sana jiraatan waliin hojichas kan hojjenne jechuudha akkamitti mijaa'uu danda'e jechuu koota maddoon suni yeroo sanatti yeroo xaafii haamaati moo yookaanis immoo yeroo dhahaati moo minuu mijeessanii makkas fakkeessanii baay'ee bareeda nuti gaayoo akkuma ilaalte waan addaa environmentii yookiin immoo taateedhuma yeroo sana irratti deemnee hojjenne innis challenge hedduu qaba ture na hojjetamu lokeeshinii iddootti hojjennu sana ereyyamsiisni erga xumurreen booda waraabbiif bakka deemnetti hin ta'u nuun jedhan waan hunda erga fixannee deemne booda jechuudha yeroo sanitti illee baay'eedhuma warra kamtu dida idduma warruma eeyyamsiisnee abbaa qeessantu haalli yeroo sanaas sirrii miti ture shakkiitu ture sababuma sanaan kaansel nu jalaa godhanii bakka achuma deebi'aati lokeeshiniis kan barbaadaa turre jechuudha because yeroo sanatti gama faayinaansii kanaan illee badaas of onnoo organizing goone turre waan baay'eetu nu gudachaa ture yeroo san keessatti jechuudha haa ta'uti garuu na achi deebinu immoo namootuma garaa nu laafan argannee qees bareedaa isaa argannee akkaataa saniin hojjechuu dandeenyeera jechuudha hawaasuma naannoo sanaatu nu waliin ta'ee hojjete akkuma argitu kilippichis fudhatama guddaa argateera almost gara miliyoona tokko laalameera amma ammaatti fudhatama guddaas qabaachuu danda'eera jechuudha. Tole inni iddoon manichi keessa taa'an jechuudha akka mana godoo wayi iddoon sun iddoo farsoo gurguran immoo akkamii immoo daboodha. Qayyaduma haamaa oolanii yookaan hojii hojjechaa oolanii dhufanii achi deebi'anii achitti keessummaan qayyaduma san keessatti ijaarame wannoon isaas laayitii sirriitti galchuu danda'a guggiin isaas badaa kan dukkanaa miti laaskitee wayitu irratti hafame nuuf hojii sanaaf nu mijatee ture
achi keessa galchine akkaataa saniin waraabne jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Akkami farsoomoo daadhii wayiree. Suura isaaf shama kan sossobanii nyaata. Tiifuun lafa hin ciisu tumeeroo malee kaanaan gad hin ciisu wayi shaggeen istu malee. Simbirreen akkami? Simbirreen sirboota kanneen lamaanuu dura hojjetame. Dinqisaa Dabalaatti kan muuziqaa isaa qindeesse. Gaarii ture gidduutti hojjennee baay'ee hin deemne inni garuu baay'ee sana hin jenne malee. Maal sadha walaati? Maybe waqtii itti gadhiifame san. Waqtiin itti gadhiifame sirbicha akka dhageettoo ta'e sirba jaalalaati. Yeroo inni itti gadhiifame suni yeroo qilleensi yeroo sanitti waan akkasiin barbaadu natti fakkaata. Maybe kana booda akka laalamu du'aa itti gaanu. Akkam jedha ture mee nu yaadachiisi simbirree? Simbirree miidhagina kan kee haasoftu mi'oofta kolfaafta bakkeessan nin yaadaadharrallee yoomilleen dagadhu guyyaa wal barreessan garuu jaalalaan si dhabnaan hin gaabbii jedhan osoo mana oolee guyyaa san. Akkami rafaa jirta moo? Bisa dhukkuu mana yaalaa keessa dhaayee. Guyyachatti ol barte guyyaa rakkinaati laata yaadini akkami? Guyyacha hin dagadhu guyyaatti. Jira miti yeroo tokko tokko mudannoon akkasii jira. Tas wal bartee achiin booda wal dhabdoo jira miti. Wanta akkasii yaadaan barreessee sirbicha guutuu gaafa dhageeffattu sii gala. Baay'ee bareedaadha. Iddoo hojjettanitti illee jechuudha. Iddoo hojii iddoo muka hojii mukaa hojjettanitti. Leencoo Fiqiruutti kan daayireekti godhe isa achi booda Birookii wal barre kan waan gadhaatti nan gadhiisne. Simbirree tan samirra fiiduu allaatti. Simbirree jaalatooti naaf himi allaatti. Akkaniin dagati. Ejjennoo. Sirba Darroos Walashees Ejjennoos muuziqaa isaa produce kan godhe Daawit Taaddasaatti fayyadamu. Istiidiyooma sanatti hojjedhe isa daanganaannoo. Aayidiyaan sirba kanaa kan walitti nu qabe nama afur taanee hojjenne ana Surraa Roobeekaa Jiboo. Daawit Taaddasaatti walitti nu qabe achi booda yaada ejjennoo jedhu kana Surraa Takkalaa fidee dhufe. Hundi keenya yaada sana irratti barreessinee haala saniin hojjetame. Kingiraagoodha kan viidiyoo waraabee daayireektiin gisisumatu godhe haala saniin hojjetame. Bareeda gaarii ture baay'ee bareeda. Yeroo kan gabbuu isaa kan ol baasa gubbaa akkuma kalleen darbe har'illee ni darba osoo baruu hawwuu osoo kalee taaru har'aas dhabuuf deema kalee ta'e har'u kaleen silaa darbe namaan abdatamu ejjennoo har'aatiin boruu malee kaleen namaan karoorfamu har'a kee jiraadhu har'a gad hin dhiisin boruu har'a hin qabneen of hin abdachiisin. Si rakkisa moo nama sirriitti qajeela? Egaa namni amala garaa garaa qabaachuu danda'a. Ogummaan kun immoo tasgabbii barbaada, obsa barbaada. Isa immoo adeemsa keessatti horachaa dhufta waan baay'ee isaa jechuudha. Kanaaf obsi disipiliinii ogummaa kanaa isa jalqabaati. Waan barbaadde sana kaayyoo barbaadde sana plus akkamittiin hubattaa waan sammuu kee keessa jiru san nama hojjettuuf sana wajjin teessee haasoftus hammi inni hubatee of keessaa qabuu fi hammi ati qabdu gargar jechuudha. Kanaafuu inni dafee nuffees hin hubatte jechuudha. Waan hafee san hin beekuu yookiin akkaataa san hin hubanne obsisaas hamma ati itti himte sana jechuudha. Kanaafuu ani immoo hamma naaf nan beeka waan ta'eef san keessatti sirriitti wal hubanne jechuudha. Waan miira akkasii agarsiiseef ittiin deekkamus deekkamsiis hin barbaachisu because namni hamma danda'u hamma isaa galeef hamma hubate sanitti obsas eeggatas jechuudha. Kanaaf ana bira jira waan hafe waan ta'eef san keessatti wantoota uumaman akkaataa san olii darbita. Sanaan achitti garuu hojii nama hunda wajjin hin hojjettu. Ani ogummaa aartii kana keessatti namoota abdii guddaa irra qabu keessaa Abiddoon isa tokko. Dandeettii cimaa qaba. Ogummaa kana keessatti of guddisaa deemee aartii saba kanaa keessatti fuulduraaf hojii guddaa nama hojjechuu danda'udha jedhee namana.
walasheenis akka milkaa'u viidiyoo isaa audio isaa daawwitti hojjetee viidiyoo isaa darroo fi walashees akka daayirektara osoo hin taane abbummaadhaan guutumatti kan hojjetaa ture isa baay'ee maqaan ananaa yaamamu malee biyaansi parsantii 70 isa tokko abbummaatti hojjete isaan fi kun walitti daddabalamne wanni jenne malee parsantii irra caalu akka abbummaatti hojjetaa ture. Daayirektara jechuun kanuma production fidee wanta san daayirekti godhee viidiyoo san editing godhee gabbaasu jechuudha. Garuu inni kana ol waa hunda irratti hirmaatee hanga uffata sanniin barbaadu hanga maal wanti hunda ofii isaatti hojjeteeti kan akka milkaa'ee as ga'e darros akkasuma jechuudha. Hojii kan hunda keessattuu guyyaa tokko kafaltii nagaafatee sin beeku anas kafalee hin beeku hundi keenya akkuma inni jechaa ture artiidhuma kana guddisuuf kan hojjechaa turre malee wanta naaf inni hanga irraatti kafaltiidha waliin dubbanne hojjennan jiru. Akkuma siin jedhe hojii gurguddaa nama hojjetaa jirudha. Naannuma Oromiyaa keessa jiran kana bakka babbareedoo akkasiisan haala kiliippiitiin promoot gochuudha malee kaayyoon inni qabu yookaan galii asirraa argatu yookaan kaffaltii artistoota irraa fudhate yookaan maal maqaa wayii buufachuuf osoo hin taane yeroo baay'ee miidiyaa irratti isa haasa'u yookaan isaaf kan haasa'amuun argitu nama dhokatee hojjetudha. Hojii gurguddaa hojjetaa dhabmu ati beektadhee yaadatti dhiyeenyaan anis hiree argadhe kanaan galatoomii jechuun guddaa galatoomii. Amma maal farkaa qabda kana amma ammaatti ilaalleerra yookaan dhaggeeffanneerra sirboota qabdu kana gara fuulduraatti maaliin hin dhufa jetteetiin qophooftettamoo akkam maal fakkaata? Kanuma walashee sana irra jira walashee piroojeektii biraa qabna lakkoofsa lammaffaa isuma waliin hojjechaa jira. Soofumarii fi naannoo Dirree Sheek Huseen lakkoofsa lammaffaatiin kan hin hojjenne jennee yaadaa jirra. Ammaaf kaniin harkaa qabadee dubbachuu danda'u kanuma gara fuulduraatti dammoo yoo waaqni umrii nuuf laate itti deemnaa jechuudha. Garuu ammaaf piroojeektiin isuma wajjin qabannee jirru isa kanaa jechuudha. Baay'ee tole guddaa galatoomaa isin jedha ulfaadhaa isinis daawwattoota keenya kabajanii istiidiyoo keenyattis nuuf argamtanii ulfaadhaa isin jedhamee waan ani hin kaasne waan tokko kun darbuu qaba osoo kana uummanni keenya nu dhagahee gaariidha kan jettan yoo jiraate gama guddina aartiidhaanis ta'uu danda'a gama gargaaraan illee ta'uu danda'a waan kaasuu barbaadan. Gama aartiitiin haalli ammarra jirru kun gaariidha. Gaariidha jechuun immoo baay'ee gaarii ta'uu qaba. Baay'ee gaariis ta'uu qaba. Gaarummaan isaa amma danda'amaa ta'een qaawwa jiru ogeessi chaalenjiiwwan rakkoowwan jiran keessa darbaa asiin ga'ee jira. Ani daraa jechuu barbaadu sadarkaa mootummaatti xiyyeeffannaan guddaan dhimma aartii kanaaf kennamuu qaba. Manneen kalaqni aartii itti mul'achuu danda'u banamuu qabu. Manneen barnootaa banamuu qabu. Kanumaan wal qabatee kanan kaasuu barbaadu odaan keenya kabajiin Dr. Ali Birraa waan baay'ee hojjetanii darbanii jiru. Ammallee waan baay'ee nu kaa'anii jiru. Hangafa keenya ogummaan kun akka guddatee as ga'uuf waan baay'ee waan gurguddaa nama nu kaa'anidha. Kanaaf namoota lubbuun nu cina jiran kan ammoo erga du'aan nu jalaa boqotanii booda immoo deeman booda waa'ee isaanii haasa'uu maqaa isaaniitiin daandii moggaasuu paarkii hojjechuu wantoota akkanaa gochuun duratti innuma lubbuun jiran waan isaaniif malu manneen barnootaa aartii akkanaa kana maqaa isaaniitiin banuu isaan wantoota akkanaa kana arguun caalatti waan isaan gammachiisuu danda'a jira jedhee yaadu. Sigalee so wantootni akkanaa kun baramuu qabu because namni ogummaa kana keessa jirus kaka'umsa adda horata. Namni lubbuun jiru tokkoon wantoota akkanaa kana hojjettee naatti agarsiistu kabajni akkanaas jira. Ogummaa kana kabajuun wanta akkanaas hin fida jedhee akka onnatu akka ogummaa isaatiif amanamu taasisa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummoota lama qabannee kan isiniif dhiyaanne kanumaatiin goolabni irra jechuudha. Isinis egaa itti bohaaraa irraatti bashannanaa akkaan waliin turtan abdii ni qabna. Qophii keenyas egaa kanumaatiin xumurreerra waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Nagaataa ulfaadhaa.